Rabbiin macaafachaa durii fi godhe. والله Akkam isilaati manaa mana argitee jaalatte moo keessatti jala jala? نمشي بيتام يا فاني صح Hamza. بقى أنا اتفقت عم بيزوا كبويا لما افتاتي أنا مو بيكتو Amma akkamire? أما والديس نير أما سأدقيقة تقول والديس Ati yeroo baay'ee dhiirri birrii si gaafatu nama dhiibta. Birrii si gaafatu maal dhiibtaree akkamitti qalaqalee bitire? أما لا بدأ دي سوري دبري نكافن Maa inni waliin dhiisuu hin sirreessa. أصير راهم تيجي سوا بقى إذا ندايت القوي أنا دوم برتم بايزوي دي ساس تيجي ركتين وأصير راهم دندين Jechuun hin beektaa al doktoriidha. Doktora jaalalaati. Akka barachaa turellee akkasi. Wanni an barachaa turellee guyyaa akkana bareedduun akka ta'eetiif yeroo malee jaalalaan qabamte. Jaarsa umrii ofiitti oli kan rifeensi irra hin jirre. Kaalkanii guyyaa koofiyaa hin baafanne kana yoo jaalatte furmaata godhuuf hin bara. Amma jaalatte akka ati jaalatte waan atiif hin illee nimatii taate. جالت لو إن جرينا نجال لك سنجر بلوكي أنجال لك سنجر أنجال تم توقف أنجال لك سنجر هي على أكثر Situ jaalatte moo isatti jaalatte? نو إذا نجالة أمال ولا جالت دام في لأنه كي يامتي تلقى ما يوقفه وأنا كنا جنّا يعني أما رتي نمنا كسي رجل كباري في ذكري نايف سنجر وجده قلبي نتنانا تبله جالت قلبي نتنانا Okay. Qalbitti sinee? Wallahi doktor lubbuu keetii sodaadhanii jedha walaatichi. Amma ati dhugaa himidha. Anuyyuu si jaaladha hin beeku. Dhiisi. Anuyyuu an akka si jaaladhu hin beektu. والله يعني هو Duuba ati akkamitti anaa doktora bareedaa akkanaat godoloon ta'in kanarraa tarkaanfattee akkanaat godoloo ka ta'uu fi tumurii meentira jira jaalata. إن جال النبالة هي هذه أكيد تكا والباستة كسات يوم نججي بيت نم نججي بيكنا قلبي تنانا تيارا دي ركنا تناج دندتي أجر نججو جو إن جرا جري قلبي تنانا يبايسوي Okay. Inni ol baasee si jajjaa qalbii itti sinee? نتي مت Kan si dhungataa jiru waa eenyuun? إذا تقول أنا بيك وأنا سانا ندعك شيء سمع قدر ديت تريس وأمبلة سويكا Maqaa wanti waan isaa ittiin dagattu geemii taphannaa yoo si moo'adhe biloon gootaa jechuu akka dagattu. Kaaffii goraa ijoolleen jiraa warra والله أما يو هذا قبوه يقارا بايزوي yoo si moo'adhe goota. أنا Gaashitti أما keessa بانتي نسورة هي warri فيسبوك ashitti jaalatta yoo jiraatan akka ashittiin hamzaa biloon gootu kaaffii goraa hundi keessa. لا لي أنا أبليك يا سورة أرجع وني فيسبوك الرئاسة يا ماليني نانجرا جنا مثلا أي ونا وي ووي مويتين أمي سورة في أجر إيسار أنا وي كي ولي كبيجي Gammachuu ibsataa jettee gammachuu إيه ibsataa jira والله jettee. أكسره نمشي عندك ولين سيد دابان سونو نانجرا أي نما نولي موي جبين كلام مفاوي Gaa'is kaaffii goraa. Hamzaa fi dhumatti dhaqii taabtaan godhe. Alaaxuun biloon si wasaan kakachiisee deemi kaaffii godhe mo'annaa. Mo'annaa hamzaa hin biloo kwamtaa as jalaa baay'ee achirra taabtaan godhe. أنجل كوا يو كبيني نينا كنتونا تكوي سي قلبي نداي سي ملي Maal sitti kenne? لا كنا كنة با Eessaa? انت ينه Hin dhageenye? maalinni ziizooni gabbara maal kennitaa jennaan lafa harargee hunda fuudhee uummata irraa yaasee baalee fidaa jedhee ba. Hin kijiba bakka. Inni kijiba bichaa miti. Sangaabdee Fiqiriin karaa kijibaatiin walitti dhufan hin ta'u. kijiba. Maali jetta bullooti. Akkamati asli loon kitaayi baddaan bannee bara feesbuuka kana dhiis. Haala yuutuubii dhufeera. Yommuu karatti irraa dhagaamatti dha.
Maatiiriyyoo xixiqqaa durqana yaadattu bakka. Abo TikTokin kun addaan nu balleesse bannaati. Sababa TikTokii kana addaan bannee kun malaaxanuu diyyaalaan isin qabsiisee isin boochisaa jirti. Baay'isoo namni hundinuu kana jaalatu malaaxama. Isa bichaa miti. Rabbitu naa katabe. Kana durallee malaaxaa jaalattee turte? Namni na gaafatu hundi malaaxaa wallaahi. Takka akka firiizii qabu sin gaafanne? Na gaafate baay'ee naansi faa'u bakka. Gara laafoo noo maal keeti? Gara laafoo yaadatti ijoolleen toofatti jira. Na gaafate jedhan inni illee. Gara laafoo Hamza kan biraa kan inni malaaxaan biraa kan gaafate? Tokkollee ammuma dura mucayyoo tanan jaaladha jedhee ta'an wal galchuu inni illee koofiyyaa godhata. Baarakallaa fiik maashaallah. Bakka jara hunda dhiisitti jaartii lammaffaa irratti heerume kun dhufetti. Ati yoom lammeeffatta baay'isoo? Jara dhiisi kootu si lammeeffata. Wallahi. Dhugaa. Kiyaaroo sin gaafanne? Kiyaar sin gaafanne? Kiyaar na gaafate. Kiyaar. Hundi deere? Hindinne illee dhaan gabaabate. Abdulwahab shukran hin gabaabate. Dheeraa feetaati? Shuur nama of jala asli na ariyaanii laalaan samoona kan hojiin qabu uummanni na ajjeetti manatti na dhufte. Kiyaar makiinaa mala mala Rammee malkaa sin gaafanne? Na gaafate sirbaan naa ibsa. Isaaqoo? Inni illee na gaafate ndoon dagadhee uummata keessa. Baay'ee isa kana sodaachise isaa kuna sodaachise Hamza. Maa jee? Malaataa Hamza kiyyuma kana seetaa kiyya isa bira goofareedhaan. Ibraa barii wanti gaafate? Ibraa atin gaafan. Sai bunoo sirra qabne warri gaafatin baratii qaqqoobite jira. Mubarak musammaa wasi gaafate? Ara na dhiisi isaa wal kabanya. Jiizoo baale yoo? Obboleessaan gaafaatiinis. Inni osoo taatee biima yaada. Jiizoon durii jedha obboleetti kaan hin beeku yaa. Guys, nu moote haa dabnu. Hamza rabbi baase. Ay. Harkeen galatoo. Anchi namoota si jecha Hamza jabaatee akka biloo kintaaleef waan humna ofii godhaa jira argite. Mubaarak maal si gaafate? Mubaarak musammaa? Maali jedhu? Si beekaa jedhamu. Mubaarak illee dhaabbii hordofaa? Nuun beekuun wallahi yaani Mubaarak isan taateera kunnoo. Mubaarakiin kun Ameerikaa jira. Kaimee takka akka Mubaarak si hordofu kai rabbi keetti shakkarime nama guddaa namichi amma sii kenne kun ka porfaayilii gurraachaa. Yaa Mubaarakii si biraan nam beeku walii hin beeku. Galatoo Mubaarak. Kaama sii kenne kun maala dabartee si adabu. Best of three taphanna qoyka. Guys, amoonu jabaadha taati godha. Jala si adaba. Jala miti best of three taphanna godhe. Nama baay'ee si bira jira namoota. Best of three walmoon. Guys, amma taappiin haa godha akkam didhiisa. Abbaan godha. Maal taatan? Ustaaza keessan akkamitti ijoolleen daa'imni mootee kan adabu jetti. Habiibi takka takkaan taphanallee best of three taphan. Best of three dha best of three. Amma yoo namoota yaadota guddistaati. Akkasuma kan namni ustaaza wajjin gaafa taphattu namni kun nama guddaa ijoollee fiqirii si gaafataa ooltu malaataa kanneen miti beektaa. Kanaaf respect godhuu qabda. Gizee nama guddaa wajjin ooltu nama guddaa ta'i. Ishii? Nama xiqqaa ta'ee beekaa?
jechuun katakka naxala adamtu ada wanna tu ijoollee maraaxaa xiqqoolee akka Ani abdiin qabu ree ani lammata moo dhaka jedhu abdiin qabu ammas wannaa godhuufi. Dabil guys akka Hamzaati fi Isaaq fa'aa xiqqoolee sanii miti. Guys Dabil dhugaa kiisin qindaa'eetu. Guys Dabil abdiin qabu jetti ara Dabil lobannaa taa'u. Habibi shukran wallahi galatoon. Oh. Guys Dabil. Ibni. Oh ganana. Abdulwahab ulfaadhu habibi. Galatoon. Moofisha. Thank you. Adabbii tokkoffa. Maaliif hin tokko ayyuu kanatti jibata maaliif hafuura nakkotta? Simoo yaa hore nama guddaa nama jira. Baatii tokkoof. Mubaarakiin porofaayilii godhatte Hamza biroo gootaa baatii har'aati. Gaafa Mubaarakiin kareen Mubaarak musamma. Ayyaa isa porofaayiliin godhadha akkanumaan osoo adabbii mayyoo osoo hin ta'in okay. Hin jaalattaa? No, dhimma jaalalaa osoo hin ta'in hin godhadha maal ilma Oromoo tokkoon. No, ka Oromummaa minaaminii polotikaa akkasiin ka fiqirii gaafataadha. Ijoollee Kaayiroo keessa mee eenyu miqaati yaadata? Ijoollee Kaayiroo keessa as luuko. Ijoollee Kaayiroo. Si. Ada bisitti jabeessan sobin warra osoo na jaalatte. Galatoon. Duuba kana jaalattu maaliif akka waa wajji namaan manaa ol tare? Taaptaa godha. Nu waliin. No, abdii kute malee maa hagam akkan si jaalladhu atuu beektaa kuni bargaa fi keessa hin galu. Dhugaan seen akkaataa adabbii nutti hin jabeessineeti. Taaptaa godhaa please walla. Taaptaa godhaa. Ajitti walla ati ajjeesu. Simo'annaan bakka aduu ta'e argatte. Dhugamu nama kee jaalladhu hin qabu baay'isee. Taaptaa godhaa. Tongaddoo waan yaadu. Asii dhambatu. No, by the way, ani. Mucaan eessuma keessi kan xiyyaara kana hordofu sun eessa jira? Na dagate waan barabee. Waanuma kee asaazamuun asaana kana YouTube irratti argaa hin jiru. TikTokii baradhu jedhanii guyyaa boqonnaa haleechanaa kennu. Lakkoofsa isaa si dubbistaa lakkoofsa isaa si kennu. Faayidaan fa'aa olaafaa. Wallaahi. Ati ana sababa wajjin na jaalatte Hamza fa'aa akkamii jaalatte qoye anaa kana bakka jabaatu fira kee ka xiyyaara oofuu sitti kanuu guys remote Abdul Wahab moye tap daqiiqa meeqa haa guys gooyame dhibba takkaabichaa na durste wanni asni kun hin beekamu. Adabbii keenya ta'ee. Gaafii si gaafataan. Ana kana dibadhu siin hin jiru. Haga danda'e gaafii si gaafadha. Dhugaa irratti hin dooyte gaafii gadeemsa. Abdul Galatooma. Bataan nyaataa jira. Abdul Wahab ulfaadhu. Oromiyaa faashin hedduu. Hamza. Haa ta'u miike. Umay tabtab gootanillee Galatooma. Simaanyimmaa abbaatee. Gaafii kudhan si gaafadha. Maal gaafiin kuran sadii seerri hin beektu. Biyyi TikTokii kun haarawaa Feesbuukii ta'e takka koomentii kudhan lakkaaya sadii qofa. Gaafii TikTokii gaafadha sanii jetteetti hin jarjarii hin daayifi. Garuu gaafii kanatti deebistu amantii poolitikaa irraa fagaatteeti yookaan ammoo yoo namni ati jaalattu eenyuun isin jedhe nama wayii poolitikaa keessaa amantii keessaa natti hin jettu. Namni ati osoo argatte akka dhuunfaa keetiitti siif robbuu waliin beekaa ajjeesuu barbaaddu eenyu akka inni du'u hawwituuf. Noo jechuu hin dandeettu namni nama jibbuu hima qaba. Namni ajjeesuu barbaaddu.
Politika amantii irraa fagaadhu yookaan deemtee abiyyiin jettu ilma namaa kamanuu beeknu wayirraa osoo inni du'e ka jettu wayi. Wallahi namnummaan an du'a itti hamu tokko jiru. Tokko. Sobde ka. Wallahi. Bakka wayi duuti haaf. Osoo dabichaan karaa irraa goree nama jettu wayi. Namni si fokkatu wayi argitu. Ati gaarii agasiitii miti sobi. By the way, ati amma isa dhugaa himinaan jette maal politika irraa yaa isa dhugaa gama mootummoota gama sheekota waliin deemii yookaan fakkeenya abiyyii kan osoo argeen ajjeesaa minaan hin jedhin suni dhimma gubbaati jalana kanarratti. Isuun adeella mina politikaa biyya fi galu malee ani nama akka politikaa ta'uu adde annamayyoo waan qajeelchuuf malee ajjeesuuf hin jiru. Anamma namni ajjeesuuf yaada qabu karoora qabu. Osoo du'ee jedhee hawwullee hin jiru lafa kana hin jiru. Tokko jedhe namni ati jibbitu eenyu yoo jettan ka jibbu ka du'uu barbaadu hin jiru akka inni du'uu barbaadu hin jiru. Namni mootuu an jibbu. Kasaanii lafa jala deebi'u ka barbaadu. Akka inni kasaru ka barbaadu. Wallaahi suuriin qabda garuu himuu hin barbaadu. Himii himte. Akka inni kasaree lafa jala deebi'u. Namni hin qabaata nama akkasii. Anamma nama 10 ol qabaata nama akkasii. Ati waan dubartii taate waan birrii jaalattu birrii jaraa jala deemtee laata anamma Oromoo haftaamii jettu ka birrii jaraa ka erga jiran. No wallahi himi kaati gaafii dhaban. Ati ba. Wallahi nama ka gadheesitti maara bar. Wallahi namni akka ani ajjeesuuf barbaadu akka inni barbaadu hin jiru wallahi namuma ta'e. Gaafii lammataa. Garuu kan akka gaafiin ittiin lakkaa'e. Mana fincaanii seentee? Mana fincaanii seenteetini? Yaa waan godhamuun osoo hin taa'in maal gochuu dandeenya? Mana fincaanii seentee osoo hin taa'in maal gochuu dandeenya? Dibati keessaatii walakkaa ol turta jedhan dhageemmeera. Harga dhiqadha. Amma manni fincaanii kenna baay'ee waan keetti kanatti jira osoo taa'in harka fuula dhiqachuu yookaan dhigachuu danda'a. Saniin ala kadhaabataa ooltoo. Gaa istaafii hora shaaworii dhiqachuu ba'a. Saniin ala waan dalaguun qabdu inni namni kunis sobaa. Gizee baama jaalallee diyyafaa jaartii diyyafaa wajji shaaworii feene dhaabbatatti qaama irraa dhiquu fa'a. Achi keessa teessee mobaayila laaltu? No, mobaayila qabadhee mana fincaanii ta'e mobaayilli kiyya xirri quraana irratti ba'a waan ta'e. Si aman. Asii ergaan soba ambar durii sobu se'a. Saphii fa'aa haadachuu tamaam na yaadachiise. Maati teessee haadatta shamarri teessee haadatti qoy nu warri dhiiraa dhaabannee haadannaa bara. Gaarii sababaa kudhan. Ababaa abu namni biraa abu. Namni biraa ababaa abu. Ababaa abu. Qoy tamaam gara tori waan bareedu tikikkili amma warri si jedha sun hundi isaa sabaa mana fincaanii seennee warri dhaabbatatti godhuu dandeenyu. Warri dhiiraa nuti akka anallee dabalatee dhiironni saphii haadachuu. Guys, Devil no amo really andamun. Gaafii sadaffaa. Ina maa godhita? Ofii gaafii dhagaafata maa godhita? Wallaahi beekna akka dhiirri dhaabattee haadattu amma naa gale waa nama gaafachuun gaarii. Abdullah Habibi shukran. Hayaa Devil. Tap godha. Gaafii sadaffaa gaafii kiyyamtine namicha. Takkaan naaf yaa'ee. Devil. Ara Devil no. Osoo fuudhisiin jedhanii niitii lammata. Galatoon. Osoo fuudhisiin jedhanii yaa kun salphaati dubartii hunda jechuu dandeetta. Eenyuun fuudha? Anamma osoo baale keessaa fuudhaa jedhamisiisu. No baale keessaa. Mangistii tokko gurraacha welkaam this is my new account.
Anamma osoo fuudhinaan jedhani jaartii lammaffaa carraa fuudhu osoo dubartiin dandidduu osoo jaartii daa'imtee amma qabeenyi kiyyallee jaartii lammaffaa fuudhuudhaaf ga'e jechuudha. Kasoba hin qabne dubartii Ameerikaa yookiin Kanaadaa jirtu xixiqqoo taatee bareedduu. Dubartii Oromoo iyyuu qofa hin jenne akkuma addunyaatittu intala tana osoo fuudhee jettee ganama galgala laaltu wayi. Ta'u hunda feesbuukaan illee fooloo gootee laaltu wayi nama akkasii keessaa hin. Asii fi. Qalbiin irra dhaboo immoo. Artistii ta'uu dandeettii hin beekamu. Lakki an artistii fuudhuu barbaadu. Eeshi namuma yookaan. Baay'ee hinaaf beektaa artistii namummaa kaane kun waan dubbatuun hunduu waan jira ta'uu fakkaata. Artistii fuudhuu Instagiraama isin jala seentee suuraa isin barame gadhiiste haga ammaa laaltu wayi hin qabda suuraa kudha laaluu dandeetta garuu osoo ta'e kurnanuu nutti himuu dandeetta. Osoo fuudhinaa jedhanii allakki artistii midhaamanii wanta fuudhuu barbaadu. Bichaan miti bara yookaan isin illee atiyyuu gaafattuyyuu isin tole isin jechuu dhabuu dandeetti. Nama humna keetii walii wayi. Jaartii Dooktor Abiy. Illaashi. Isin raabullo. Jechuun maqaa kiyyallee gaarii dhabeeta. Mootummaa Itoophiyaa achirraa jaartii harkaa fudhate. Abbichuu harkaa fudhate yoo argite ajandalle waa hundaafuu bareedaa ta'e Zillaashii fuudhuu barbaada gochaadha. Galatooma ulfaadha. Dhugamaaf jettaa gama. Gurraadhaaf jechuun akka dubbiin namni hundi haasayuuf malee kan waan biraatiif miti waan ta'eef amma osoo Zillaashii carraa argadhee Abiy jalaa fuutee natti tola. Namni hundi haasaa bakka gurbaan sun akkamitti mootummaa jalaa fudhate jedhee namni hundi haasaa gaafii uummata sitaa waan ta'eef. Tokko hojii tokko hojii. Ati intala abjuu keetii Zinnaash jechuudha. Abjuun natti dhufne osoo carraa argadhee. Sitti dhufu jedhee banan abjuun sitti dhufu. Ka osoo naa ta'e jettee hawwitu intala wayii jiruu ta'e keessaa hin qabdu. Ka osoo naa taate jedhu fuudhee wanta hundinee aree ammallee osoo naa taate jedhee fuudhee fuudhee ammaa seenaa hin jirti gaariikoo beera sadii hiikee bara. Wallahi. Mara? So in kat. Ugawan hiikee Maali fattare? No, beera sadii hiikee no. Ashuu gardaari dhaabata. Ilma arganne moo ilma waliin hiike? Ilma maaliif hin arganne amatee nama keessa? Sadiin iyyuu maanu ilma takkatti bichaa ilma asli jennee piroofaayilii kaanaree taanee illee as fidi. Maaliif amma filaayin fidaa yeroo baay'ee ani kun doktora ta'e doktora kun waan natti hinaafaniif ilmaan kiyya sunni namni hin beekne immoo diina kiyya osoo isaan hin beekne morma irraa haa darbanii dhoyse warra gurguddaa ijoollee waggaa 15 14 qaban. Maa? Rabbiin dhugaas yaalu. Soomasitti fakkaata? No, ta'uu danda'a waan keemmaa maaltu aman. Wallahi sodaachisaadha wanni kee. Ilili sagal. Atamma injifattee naqaxxaa taaree boorakii. Maatii dura dhiise isaan boroomaayiliin maatirraa ka'e ilili sagal. Rabbuu nan dhiisu boorakii yoo ta'an siin jedhu kan rifatee rabbuu. Maa rabbi rifatee sobda malee amma lafa kimuudii qabatta malee ni jaalata. Abdulwahab shukran habibi. Abdulwahab kun si jaalata akkam miira keessa qabe. Wallahi Ameerikaa si fidanaan jedhaan yoo rabbi naa laaffise du'aa naa godhu. Indeemtaa ta'uu si waame. Why not? Yaa fi Ameerikaa jechuun nan hin kafallee jiru. Gaa'ii amma ammoo yaaduu hin adaba. Amma yoo waan hin adaba kaayisiin lama namoota hin adabde ba. Please akkuma Dabinno. Dabinno wal gargaarame. dhugamannaa damdaarii akkama yoo namoo. Simoonan inshallah si adaba waa Simoon. Inshallah. Adabbii keenyaa dudafi.
Suuraan qabu maaliif si taa'u waraan jiru namni kumaa dhibba tokko calqiseetuma taa'eedhaan. Taappii hawwatan meeqa taana gaayis? Taappii qofaan dhabuu dandeenya bara. 3,200 ta'a 300 ta'a. Hundi keessan yeroo sadiitti kan godhame yeroo sadi Baay'ee qabeera. Fuulli na ho'aara. Adabbii as hin beekamisi. Asliin keessa koo beeka waa baay'ee asuu danda'a as gubbaadha. Garuu ijoollee baalee keessa baay'ee biyyaa. Habiibii waaqni si haa jaalatu. Numatu si jaalataa barbu jaalatu. Beeydaa garuu akka si jaalatu. Wallaahi hin beeku. Sirriitti beeka akka hin jaalatu. Duuba maaliif garaa na guddaa kana malaataa gandaa halkanii biyyaa haa? Mooraalii walii eeguu hin ta'u. Dhiisnee bar wal biloog goone amma jalqaba. Amma biloog godhi naan jedhina adam biloog godhaabbu. Koomentii barreessaa jira. Dadhabsiisaa raas gala. Guys. Faaya ni kasiin jedhu ati koofiyyaa argitee beektaa? Koofiyyaa ofirraa baasuu si wayyamoo ajjeesuu si wayyamoo jaa'anii ajjeesaa hundaa. Wallaahi jedhe. Dhugaa rabbi. Atillee argitee hin beektu? Hin agarree wallaahi. Maaltu as keessa jira duu? Fanjii wayii achitti qabbaramuun hojii koofiyyaa irraa Guys, time. Bakka adabbii ga'ee himaa. Adabbii ga'ee himaa namicha. Yoo bira qabaatan yaa. Qabu. Adabbii tokkoffaa. Maal adabu koomentii jiraatti barreessaa. Koomentii keessanii adaba. Adabbii akkam akkamii fudhattati? Dhiyoo kana biyya qalleetiin akkamii deebi'e? Torbaan takka taa'ee deebi'e. Adabbii tokkoffaa. Fireendii kee ka jalqaba dubrummaa sirraa fudhate akkamitti akka sirraa fudhate natti? Yoo qabaadhee. Yoo qabaatte immoo akka gaafa dhalateetti miila kiyya lamaan jidduu dhiirri hin fe'e tarafta adagaa konkolaataa irratti buusu an dubrummaa qabatte. Miila kiyya jidduu? Dhiirri miila kiyya lamaan jidduu hin seenne an dubrummaa qaba rabbiin adagaa konkolaataa irratti buusu jettee kakkatta. No, nama wajjin waan dalagneef miila kiyya jidduu waan biraati bara. Dubrummaa qaba jettee kakkatta yoo dubrummaa qaba. Yaa okay. Kuni waan salphaadha hin jedha siga ta'e atillee dharaan nu kakkachiistee waan badaarra nu geessini adabbii biraa hin qabdu. Hin kakadha jechuun hin kakadha nan kakkachiisin jechuu waan malee hima kakadha. Asli akkasin nallaalee hin kakadha. Woy, taappii godhame gaa'e. Qoya ashitti hin kakatini. Ati amma gisee dubrummaa qabdaa namni siin jedha ibna naayyuu miti namni wayii keessa si jira jechuusitti dhufee hin qaba gisee jechuun sheemin si qabu salphattu. Salphattu nama na gaafatee hin beeku namni akkasitti baay'isee. Noo ta'u amma keessa si jira dhumanii ashitti dubrummaa qabdaa. Saanima tokko malee osuma xiqqoolee sheemin si qabnee jettaani. Namni na gaafatee hin beeku takka namni wal jaalanne waan akkanaa qabdaa jedhee na gaafatee hin beeku. Ati amma hin qabdamoo qabdure. Yoo hin qabullee jedhu uummataa waliin na buusta. Yoo hin qaballee jedhu uummataa waliin na buusta. Naa jijjiirri sadi naa jijjiirri keessaa filadhaa filoo kiyyadde. Maal dubbummaa irratti geesse waa meeqa osoo jiru wanni gaafatamu. Tajaajila ati walaa. Yaadanni. Lafi yaadataara.
Dhugaa waan qabdu fakkaatti gareen sillee qollee miskiin. Taaptaap godha ammata taaptaap godha. Dhugama ta'uu danda'a wallaahi. Ati ilaaltee. Okay. Nama dhiiraa tokkotti bilbilii si jaaladha jedhi. Jala jedhe. Masalan eenyu? Abbaa feete nama silkii isaa qabdu dhiirumaa ta'uu malee abbaa barbaada. Itti dawwale baay'ee si jaaladha jedhi baay'ee jiru irraa sagalee. Namni bilbila isaa qabu hin jiru dhiira ta'e. Akka. Wallaahi hin jiru namni bilbila isaa qabu. Bilbila dhiiraa tokko hin qabu. Messenger and anything. Dawwal dhiirumaatti haa dawwala waan qabu kaa bilbila biraa. Hin qabda dawwale erbe iPhone wayii yookaan oligo of the No, wallahi hin dalagu siimiif keessaa qabu. No, wifi asirra hidhadhu dawwalii qabda. Habiibi wallahi kun simpiliidha garuu hin qabu. Makata sumaratti kokkolfitee dinni hamza miira keessa kan juusee dere kaadaan dinni qophaa'in si jaaladha waan biraa Messenger mayyuu hin qabu. Kanaa bara ani bara hin kakadha wayita waa'ee durbummaa kiyyaan kakadha siin jedhu soba seete dhugaaf siin jedha bara. Taaptaap godha ammata taaptaap godha. Eenyuti dha? Yeroo ta'e nu wajjin dabarte taraa gillee laayibiin dhumna gillee dalagaa hin qabne kabilu laa nyaata. Namoota waliin nama baay'ee waliin. Mucaa keenya san paayileetii san fa'aa waliin search deemu. As Dubai jira. Ayyee isatti dawwaleetiin doktor Asli waliin dirramaan itti dhaamatu jedhi. Mobaayilii chaarjiin qabdu malee isatti hin dawwala. Chaarjes. Adeemeeti maal taate? Chaarjiitti gaa'ida. Iltee na eeyna. Bararaara biyya wayii. Okay. Adabbii sadafa sirba jaalalaa tokko naa sirba kana mana jaalate. Kanan jettu kana. Ajaa'ibdee bara akkas wayitee. Dark. Dubartiin diri duun jirti. Shukran. Thank you very much. Dubartiin diri duun jirti. Ashiti. Yee bullo. Dubartiin diri duun jirti yoo itti maal jechuu barbaaddeeti. Dubartiin ni jaalatti. Dubartiin si gidduun jirti ati arraba qabda. Dubartiin arraba jaalatti. Namni hundi akkanuma yaa garuu takkitti irraa uummata naa goota hin beektu. Taaptaap godha ammata. Maali jette bullo? Namni hundi akkanuma naan jedhee maqaa na ballee nama warri dhiiraa fa'aa kan waan natti aara garuu takkitti irraa uummata naa goota hin beektu. Ilaa ammoo reeni nu jaartii nama qabalaan na bira argitee miti. Kunumaa irraa dubartiin dheedhi irraa. Reediin bazooyi gaduma jedhee itti baate kaduwwaa gogaamsa qotteef jedha. Sinjara jenne reediiti. Shamara baay'ee jedhee. Maal sinjara ture? Wantoonni na jana jennu san dhugabaaf na jaalatin na laata jedhee ture jechuudha. Garuu adaa inni soba. Sanuu bara borumtaa fuudha jedhan galgala na jarajjanaa ture. Halkan si jarajjanaa ture ganama fuudhee dhageette? Dhugaaf hin jedha. Guyyaa lama dura akka nama fulsisee taanumtaa fuudhee dhagaye. Jammaal ta'ee jedha. Hamzaa kun irraan haadha faatee wajjin himanii amma maal abdattee jira jedha. Waa'ee Hamzaa kana akkamiin amantaa? Waa'ee Hamzaa bara addaan baafadhu jedhaniini. Waa'ee Hamzaa wannan ziizoonii intala nama lama sadi geettu kennine isaan geettee jedhaniini. Hin heerumte jedhee jaarsisii qabatee dhufeera. Hin heerumte dhugama. Muso walakka. Hin heerumte jedhee. Yoo waan biraa siin jedhe amanii hin heerumte yoo siin jedhe soba. Yoo hin heerumte. Kun waan gallee as jala jira. Duraan maali walitti dhufeenyi isaanii akka inni jedhutti. Hin simannee ababa hin simadhee ani simadhee ababa reediin jaartii ofiitii qopheessimoo maalii wayii mana isaatii fuudhee kennee fi burcuqqoo keessaa baasee asliin faatiyyuu na bira dhaabattee jirti yoo barbaadan gaafadhaa jedhe. Dhiyoo tanaan argine wayita inni qalamaan laaseenu. Ababaa reediin jaartii qopheesse inni haaramaa dhati kenne.
akkas jedhe wallaahi akkas jedhe. Naan hin beekinaa jedhe. Maaliif biloog goote gurraacha? Eenyu? Gurri naanumaa biloog goote? Mucattii giiftii naa kanaa turte biloog godhafadha. Biloog godhan maashaallah waan gaarii dalagan. Ka biloog na godhallee maa biloog goote yante? Maa hin fuudha jennaan hin hafte? Jaalalleeteeti? Koomenti godhi bannaa asirratti nyaari dhiiseera bakka si dhiiseera maa biloog goote? Laa ilaaha illallah. Mucattii annaa kadhu siin jedha mucaan hiriyaa kiyyaa biloog goote. Hinaaf maal hin jira idaa warra Ameerikaa mullee ni naafa. Jara malee eenyu fa'inaaf? Dubartiin barachi baanaan jaran ganti. Wallah anu namicha tokko amma janajjoonii Ameerikaa bahuufi. Zamoon asaanaa kana keessa yoo rabbi naa laaffise inshaallah. Eenyu maqaan isaa? Namatti beektuu miti yaani nama uummanni beeku kanatti namatti yaaddu. Qaab tokkotu narratti duulchistani. Ay naanuu miskiinatiyyaa. Isheen itti godhaa baatee irratti fakkaate baaftee gurre? Baaftee? Thank you very much. Faisal Haji. Shukran Habibi. Shukran Ulfat. Maa biloog goote dura? Naanuu yeefannaa tishmaa gurraacha biloog si godhee bar. Hiree qoonjo. Tapha godha kan hin injifan. Naanuu ko maa biloog si godhee gurmaan? Eenyu polisi. Dabil. Maa biloog si godhe? Tapha godha. Gurre biloog si godhe ansi fuudha jennaan sitti natti naafe si jaalata? Shukran shaffil. Gurraacha biloog si godhe? Dabil. Okay, polisi keeti Faisal waan giftiin. Mucattii akkana bareedu kana biloog si godhe. Polisi kee ta'uu si jechuu miti. Waan jedha geetta gannamicha. Namni wayii giftii naa kenninaan obboleessa kiyyaa barka giftii si kenneera. Namumatti rafu. Dark! What is this? Thank you very much. Faisal Haji jabaadha. Haftaa midhachuu garbaa. Sugardaa biraa jala jala. Ka giftii sii kennan dhuguma haftaa biraa jala jala Ameerikaa jira. Faisal. Oika asirraa baheetii keessaan haa jedhaan. Fira ta'uu ooltanii bar soddaa jeneraali. Jeneraaliin firooma qabdanii walitti. Jeneraali? Kabir eenyu kabaaroo jedhasa. Hussein. Okay. Yeah. Yookaan. Durbicha kee ta'uu oolu faayidaan kunin wal baradhaan. Nu ijoollee babbareeda qabna nutti dhalatee rabaniin aadam hundi. Adabinaan jedhaa jiranii kan adabbii fudhuka. Maaliif wal kitaabaan amma kiyoonii injifattee adabbii fudhadha qofa daqiiqaan lamaa dhumtu. Kan adabbii fudhayee. Maarraa koo ifaa yoom dhume taphne abiiftiira. Rahmata rabbiirra furaat. Gaarii taa'ee amma nu mootii namni dhume. Maal adabuu fisila. Amma Simoona. Yaa ta'u taphni kun bullookii haa fikir yaa naafsi duruu wal jaalannu hin beekta. No ansi jibbeera. Ergaatti dhiirota maraaxaa yaadamuu eegalte si jibbeera. Wallaahi jaraa duratti dhufe malee an takkatti jaraatitti hin deemu. Abbaa buudhaa'u hambara siliin sodaadha lubbumaaf sodaadha wayita garii. Maali? Ansi adabaan jiru bar. Beek.
akka harkanarra qabaa jirtu beekee taphni kun tapha fikirii yoo ta'e suuraa Waan xiyyaara dhufu harkatti qabaa jiran diigalaan fikiram. Abiyoo akka ilaalan istaayilii keetti istaayilii ijoollee magaalatti malee faara qaban jaalladha. naagalee adabbiin irraa ta'uu isaati amma. Gaabii adaba. Maaka amma faaraadha naan jette adabbii miti. No akka ati fikirii hubattuuf waan si hilaa jiruuf waan si jaaladhuuf ta'u akka baratuuf. Ayyee. Na injifatte bakka adabbii keetti dhufi. Wanni dhufu hin jiru amma booda. Maal adabu koomentii godhan? Koomentii uummataatiin si adabam. Maaliif erga geemii taphachuu dhiisee ture beekta? Hunda gadhee adabbii. Uummanni gara laafessaa uummanni waan takka jechuu hin danda'u beekta. Afliin taphatta osoo dhiigni islaamaa jiguu dura keessa dhagillee handaaqaa baraa ture. Dhiigni kee haa jigu hin jedhu. Faara. Maal as jala deemte? Adabbii keessan as jalatti miti gahii maxxanisi. Isa gahii matu uummata koomantii garasiiti. Maa caba cabbilesin as jala geette? Adabbii tokkoffaa. Yeroo shan kaatee mana keessa achi deemtee as deebite. Shan. Laaluu qabna jedha. Yeroo shan deemtee deemte. An surree ofirraa qaba akkamitti deemee deeme? Wallaahi. Wallahi qamisii godhadha. Maa surree godhattaati? Mee habara fi qaqqabe? Adabbii lammaffaa. Yoo surree ofirraa qabu hojii qamisii abaayaa godhadhee akkanatti hin taa'an. Mana keessa dhaan surree godhattaa? Surree godhadha maa kun waan haaroo waan jechuudha. Godhii bara. Ani dara musliimaa inni akkamitti surree godhattu? Gadda ta'a jecha. Haaroo abaayaa fadhee taa'u qabu ni gadi. Dhugaan surree hin qabdaa mana? Surree hin qabdaa? Yaa surree caala baay'ataa yoo uffata kee. Maal irratti hin argine? Maa uummatatti hin argisiisu kaa surree garuu ni godhadha. Mana keessa godhattaa? Asli waan gaanga. Nana kiyyaa yoo namni ta'e ta'uu danda'a. No dhugaan waan surree godhattu hin ta'u. No surree godhadha. Bitti muktarama wayisisee yaa nama bakka abbii ofii godhatu. Yaa surree godhachuuf narraan bulu surree godhadha. Walitti uummatatti as bu'u bicha shaarbiin onarra bu'a shaarbiin onarra bu'u bakka biraa. Bakka qamisii kee bareedaa san godhu ka xiqqoo mul'ii kan qabsi kan jedhu magaalaa feesbuuk kanatti barree gaddaa dummaraachaa baatan godhu mana keessa deemee. Tahu boda. Sana ada pemain anak-anak imbah. Ya fikir tak pernah mau beli lagi. Kaya ya. Orang balik kaman harga tu dalam dabba kenal dalam nanti. Abar tak kawan tak kaya jole balik kita warna wajaran dembel main. Dia kalau tidak kita nak usah demo kawan. Aci teman dia. Aci lewat enjir tu bah. Aashiti warri keessa lafa qonnaa qabaa? Lafa qonnaa qabaa abbe? Maal godhuudha? Gabaree galuufi? Gabaree galetti koo dhalaa ganda keessanii kan dhadhayadhee badee deebi'a kaanu. Samii tokkoyyuu fudhatee badeera. Obboleettii deemu. Obboleettii miti yaa uumama firaa kana buuteedha. Isin gabaree qaxarattanii beektanii? Hin qabne nama lama sadii qabna gabaree. Innaa sin jaalan dheeree gabaree sin naannessine? Samii gabaree nu bira dhuftu babbareeddu wayii teessaa akka jarri dhuftu bicha. Kilo, thank you.
Achuma turren ta'a turte fidanii. Skiina. Ayyaantu. Ashitti. Oye, ¿nadiste qué tal? Baadeka bareeddee dhufte akka bareeddee dhufte isa. Garam deemo? Mana keessa achi deemtee as deemte yeroo shan deemtee dhufte. Yeroo shan kamire? Kaameraa mana keessa doorti gaachi. Lama. Sadi. Inde? Aha. Koi! Manni As dhufteeni. Maaduma deemtu akka faras gaarii gilee deemtu asii achi deemtu. Achi gargari qaxxisa. Manni xiqqaadha wallaahi tarkaanfii lama hin ga'u takka lama dhumi. Takka lama dhumi. Takka lama dhumi. Inaafii kun manni xiqqaadha beeku. Bakka makaddaa sanachi. Koi. Muuziqaa nyaadhaati. Kiraarii isaan fidimee mana kee. Kiraariin ka'ee nuti. Inde? Lekka akka artisti gaanan inde? Yoo kanaa ol maal maasii godha? Namaati boruu qabda uffata baafachiisanii kanaa ol maal godha? Maal tettee? Bullootii anaa fi Abdulwaahid Fayyisalee si moo'isee jalqabaa qixaata akkasii san gaafattee. No, si'ii mitiree jara malee. Aywa giftiin kiyya kuusetti mul'atu yaa giftii kiyya maal si godhu feetaa? Giftiin keenyatti mul'atu. Qaamaan dhufuu dura. Akka ta'ee bakka minna mul'atu. Kun famuun kana barbaadu. Jaartiin gizee akka jaarsaan loltu. Jaartiin gizee akka jaarsaan loltu sirruma. Guyyuu laalu. Jaarsaaf jaartii bira ga'uuf nama lolu jaaladha. Dhiira lolu. Dhiira laalu. Ilmi namaa ajajuu miti isaa. Ilma dhiiraa laalu. Laala akkamiin beektaa isin ijoollee teessan tanaatu lafarra isin oofaa isin barsiisee fiqirii. Fiqiriin teenya akkamiin beektaa? Jaartii kabajanii sireerra kabajanii. Ogga isin dhalaan miira keessa galtee amma takka gizee laguu itti dhufu aartii takka gizee akumatti mana dabbare aartii. Waa'ee keetii fi waa'ee kiyya yeroo sanni jiraame. Ati wanna jaalattu maaliin isin jennaan maal jettii? Bishaan daakuu ispoortii fiigichaa ispoortii deemanii sibiila. Boru jettee amma maaliif as Lakki ispoortiin walii gosa hedduudha. Deemtee sibiila guuruu miti. Ispoortiin fiigichaatu tokko jira. Amma ganama galgala baay'een akkana abdussee fa'aa anaa gararraa buusee fedhe magaalaa kana keessatti. Galgala fiigicha oofeetiin abdussee osoo adii amma garaan akka duraan irraa bu'eera abdussee. Alhamdulillah hamzaa kiyya jeena kabajammaa. Kun as jala komantii godhi galgala fiigichaan oofaa. Ati surree qaaraa jinsii jedhan kan hin baafattu akkamitti fayyada? Ana akka namaa saniin argaadhaaf miidiyaa fi mana sibiilaa liivii tiiktook geeffadhee achiin taa'u ni beekta. Waan akkas akkasii sanin godhu wanni kanaa waan dhuunfaati fayyadameetu waan deebi'e malee. Garuu ati amma gama kee haa deebinu gama kiyya kana fedhe gama kee haa deebinu. Hamzaan suusii shiishaatiin shiishaan mataa qabee fiigee hin danda'u jedhaa buuse. Saatina kabaja garaa irraa buuse jedha. Waanin ani irraa gorsurraa tokkomma isaan kana. Waanin irraa gorsurraa takka amma wanni manni hin jiru kun. Laala amma dadhabsiisaa waan hin goone hin qaban. Namni hundi amma yeroo kana dhufee hamzaa akkanaa kan dhufee dibbeetu malee beektaa. Dadhabsiisaa beeku.
gaaffii biraa habiibu amma yaadadhe. Ati maaliif 99 suuraa poostu kanatti? Eessatti? Komantii jalasa guyyaa feesbuuka jala tokko meeqa poostii gooteetti hafutti immoo wanta kana gare komantiin salteetu maami? Bakka amma Mansuur dhiyoo tana maal jee beekta? Maakiin amma yoo sitti heerumte maal godhuu qabdi jennaan miidiyaa dhiisuu qabdi jaan. Anillee si fuudhuudhaan miidiyaa dhiisuu qabaa? Miidiyaa kanatti maal haga waamee qofaatti gootiin akka makka yaadu. Waa kudhanii ol poostii gooriyaa. Mubaarakii poostii kiyya hunda laalee dhufee 13 ol poostii goote maal jee komantii godhe chitti lakke. Sure, wallahi anama blog si godhu fira. Because when Facebook seenuuf waan haaraa walaanuuf malee waan maaliin rakkoon kee? Qofa'uu hin danda'u. Yoo dadhabde dhiisuu dandeetta yoo cinqabee jette dhiisuu dandeetta habiibi. Waan ansiin jedhu kan hunda yoo dhiisuu hin danda'in. Yoo waan ansiin jedhu kana fudhachuu hin danda'in hin cinqabin namni si cinqe hin jiru. No, ni bisa beloti ja. Ati barra ati anak kali dah. Si buane ningo ni kabu sinje berduraan mam. Amma lamut kana kunci sih. Lalu karora babat deh. Negara. Main pun itu. Ish, nak ada karo. No, nubah sinje dah. Kira kasih jalan-jalan bicara Iya. Sini kira kasih jalan sini gorsani jalan. Akan namni jarta gorsani. No. Ay sanje ani ini. Animal kuna gaya ani. Isan na bilan. Matiyan itu mandi. Ishi. Akana mah kaja gafi birah ani abta wan birah tirata jette naga gafa. Ya, yo mani irrata itu sih sene juga na wanggo lu kalau sakit memang. Okay, masya ya. Ale satu ke. Khalay sama. Iya, dah tuh, masya Allah. Ada mana masalah misalkan. Kami nak jaya mak, ada mudah. Udah tiya kalian malam tu re. Mati ada di Dewi tu lah. Laki, gal-gal gabben tu re mi. Aci buat lagi sih nanti be mana thare Alexander kamar mana nanti. Mari. Amma kanuma mana kana kopata mana kiyya kana dhufu hawwati amma dargaggeessi qaayiroo tanaa hundi sila nama jaartii qabu yookaan nama faamilii qabu nama gisee bira dhaqanillee bishaan namaa buusan hin jiru. Silaa bakka akkasiitii wayyaame amma garuu na bira dhufanii asirraa godhan. Waan akkasiisan dhiisuu qabda filiisaan dhiifama uummata Oromootiin walitti buusuu fi laal walii filachuu qabdu. Kan uummata kaayiroo walii filachuu qabdu. Andama mana isaa kun keessa seenee bahu. No jechuu danda'uudha qaba. Bakki manni kee mana keeti mana raahaati itti gootu. Kitaaba dubbisuu irratti akka. Ni dhufna jammalee dhufne bara madara. So takka ati balbalan bananii ni dhufnaan sun gaafiin dhiyaatti. Mana kee dheeyinaan deeminaa minjaanii jechuun ni jira. Duriyyi mana godhuu hawwatu beekta. Kitaaba dubbisuu irratti akkana. Kitaaba dubbisuu yoo jettu kitaabnummaa magaalaa kana bira jiraame.